Yaa'in 15ffaan waldaa kominikeeshinii Afrikaa bahaa Finfinnee yaadannoo injifannoo Adwaatti mata duree miidiyaa fi kominikeeshiniin walitti hidhamiinsa Afrikaatiif jedhuun taa'amu eegalee jira. Sirna baniinsaa yaa'ii kana irratti ergaa kan dabarsan ministeerri tajaajila kominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluu sirna odeeffannoo cimaa fi tokkummaa ardii jabeessu fayyadamuun Afrikaa badhaatee fi dhaloota dhufuuf mijattuu ijaaruudhaa fi miidiyaaleen shoora gama isaanii gumaachuu akka qaban ibsanii jiru. Building up unified narratives featuring shared identity and destiny. Seenessa waloo ijaaruun eenyummaa fi galma waloo qabaachuun adeemsa keessatti qormaatilee mudatan tumsaan maqsuun Afrikaa badhaate ijaaruu qabna. Kun immoo dhugoomuu kan danda'u miidiyaalee fi kominikeeshiniin gahee isaanii yoo baatanidha. Miidiyaalee fi kominikeeshiniin keenya ajandaa tokkummaa naannawaa fi ardiitti deeggaruu fi utubuu qabna. Miidiyaa fi kominikeeshiniin karaa odeeffannoo ittiin argannu duwwaa miti. Riqicha walhubannaa fi humna ittiin argatanidha. Hawaasa naga qabeessa ta'e kan ittiin uumnuudhaasi. Ajandaa tokkummaa ardittii gama siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee kan bara 2063 milkeessuuf miidiyaalee fi kominikeeshiniin gahee murteessaa baachuu qabu. Ajandaa bara 2063 milkeessuudhaa fi miidiyaaleen gahee isaanii akka baatan kan dhaaman Dr. Laggasaan sirna kominikeeshinii ammayyaa ijaaruudhaa fi miidiyaan iddoo guddaa qabaachuu himanii jiru. The government of Ethiopia strongly believes Mootummaan Itoophiyaa odeeffannoowwan sirnaawaa fi qajeelaan eenyummaa waloo gamtoomaa lammiilee Afrikaa jidduu jiru kan cimsu Afrikaanonni qooqa ofiitiin akka of tajaajilanii fi bu'aa gaarii akka galmeessan dhugumatti ni amana. Yaa'iin akkanaa immoo iddoo walgeettii beektonni ardittii ajandaa ofii irratti mari'achuun furmaata waloo akka barbaadaniif haala mijataa uuma. Miidiyaaleen waldaaleen siivikii fi kanneen biroo Afrikaa hirkattummaa odeeffannoo fi warra ardittii ala jiran qofaa amanuu keessaa baasuudhaa fi jabaatanii hojjechuu qabus jedhanii jiru. Miidiyaaleen ardittii seenessa waloo Afrikaa ijaaruudhaa fi tokkummaa ardittii cimsuun walabummaa odeeffannoo fi miidiyaa akka jiraatu taasisuudhaa fi xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uu pirezidantiin waldaa kominikeeshinii Afrikaa bahaa Profeesar Margaret Juukoo ibsanii jiru. Promoting African narratives by showcasing our diverse cultures. Seenessa Afrikaa jabeessuun aadadaneessa uummata ardiitti cimsuun qormaata fi milkaa'ina waloo akka dhufuuf nu gargaara. Yaa'iin irraa miidiyaa fi kominikeeshinii gahee irraa eegamu sirnaan akka gumaachuuf walhubannaa gaarii irraa akka geenyuuf nu gargaara. Ajandaa waloo keenya irratti jabaannee hojjennaan Afrikaa badhaate uumuuf humna guddaa argan. Chaanselarri Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kiflee carraaqqii Afrikaa cimsuu ijaaruudhaaf taasifamu milkeessuuf odeeffannoon qajeelaan lammiilee jidduu jiraachuu akka qabu dubbatanii jiru. This conference offers a unique platform for scholars, policymakers. Yaa'iin kun imaammata baastonni beektonni miidiyaa fi kominikeeshinii namoonni siyaasaa walitti dhufuun mari'achuun damee irratti bobba'anii shoora gama isaaniin akka gumaachanii fi haala mijataa uumaam. Kana malees damichi dimokiraasii akka jajjabeessu misoomni waaraan akka jiraatu Afrikaanota gidduutti tokkummaa fi walamantaan cimaan akka jiraatu taasisa.